Ayyaanni masqalaa ayyaana galmee yuuneeskootti galmaa'ee fi hordoftoonni amantaa kiristaanaa guutummaa biyyattiitti tokkummaa fi jaalalaan kabajan keessaa isa hangafaati. Magaalaa Finfinneettis guyyaa boruu sirni gubaa daamaraa jala bultii ayyaanichaa addabaabaayii masqalaatti ni kabajama. Kana sababeeffachuunis guyyaa har'aa abbootiin amantaa fi hawaasni magaalaa Finfinnee iddoo sirnichi itti gaggeeffamu addabaabaayii masqalaa qulqulleessaniiru. Duula qulqullinaa kanarrattis hooggantoonni olaanoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee, abbootiin amantaa, miseensonnii fi bakka bu'oonni gumii dhaabbilee amantaa Finfinnee, hordoftoonni amantichaa fi kan biroo tola ooltonnii fi hojjettoonni qulqullinaa magaalattii argamaniiru. Sagantaa duula qulqullinaa kanarratti barreessaan gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee Taamiraat Abagaaz ayyaanni masqalaa ayyaana qabeenya Itoophiyaanota maraa ta'uu kaasuun ayyaanni kun bifa hawwataa ta'een akka kabajamuuf hunduu gahee isaa ba'achuu akka qabu dhaaman. የመስቀል ደመራ በዓል በዩኔስኮ የተመዘገበ ayyaanni damaraa masqalaa yuuniskootti kan galmaa'e abbummaan isaa kan mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa ta'us ayyaanni kun qabeenya Itoophiyaanotaa mara qofa osoo hin taane ayyaana akka addunyaatti xiyyeeffannoo argatee fi ayyaana jaalalaaf obbolummaa Itoophiyaanotaa mirkaneesseera. Kanaaf nuti Itoophiyaanonni ayyaana maqaa biyya keenyaa ol kaasu kana karaa hawwataa ta'een akka goolabamuuf hunduu gahee mataa keenyaa ba'uu qabna. Magaalaa Finfinneetti ayyaanonni addabaabaayii bara kana kabajaman nageenyummaan isaanii kan eegamee fi hawwataa taasisuuf qophiin gahaan taasifamuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Finfinnee obbo Mogos Baalchaati. በአደባባይ የሚከበረውን ትልቅ በዓላት ሰላማዊ ደማቅ በሆነ መልኩ ለማከናወን ayyaanota gurguddoo addabaabayitti kabajaman nageenyummaan isaanii kan eegamee fi bifa hawwataa ta'een kabajuuf hojiin qophii dursaa taasifamaa tureera. Magaalaa Finfinneetti qaamolee garaagaraa waliin marii bal'aan gaggeeffameera. Iddoowwan daamaraan itti gubatan 2312 qophaa'aniiru. Ayyaanni kun ayyaana qabeenya addunyaa ta'uun wal qabatee turistoonni keessummoonni gara keenya waan dhufaniif simannaa gaarii taasisuufii qabna. Hirmaattonni duula qulqullinaa kanarratti argamanis ayyaanonni addabaabayitti kabajaman amantoota biroo gidduutti miira tokkummaa fi obbolummaa cimsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu ibsaniiru. Keessattuu ayyaanni masqalaa ayyaana araaraa fi jaalalli uumaa irratti ilma namaaf calaqqise waan ta'eef fakkeenyummaa kanaan araaraa fi nageenya biyya keenyaaf dhaabachuun barbaachisaadhaas jedhan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo fannifamu Ayihudii fi Giriikii hin jenne ilma namaa hundumaaf fannifame. Jaalala isa dhumaa irratti argame. Kanaafuu nusi akkuma inni badii keenya nu dhiisee badii keenya nurraa dhiqee gabrummaa nurraa ari'ee ijoollee nu godhe kana hundi keenya gara fuulduraa tokko taanee dhiifama walii goonee araaraan badii kanaan dura san sammuu keenya keessaa dhiqnee akka walitti dhufnu ayyaanni masqalaa kun nutti malaamil akkuma ani gatii malee sin jaaladha isinis gatii malee wal jaaladha. በሰላሙ ዙሪያ ላይ ሁላችንም ከሰራን አገራችን ለሁላችን ትበቃለችና nageenya irratti hundi keenya yoo hojjenne biyyi keenya hunda keenyaaf ni geessi. Nuti akka hawaasa musliimaatti amantaawwan biroo faana wal deeggarsaaf kabajaan jiraataa jirra. Har'as kan asitti argamneef warra kiristaanaa waliin kabaja ayyaana masqalaaf dirree ayyaanichitti kabajamu qulqulleessineerra. Tumsi akka kanaa kun immoo hariiroo obbolummaa keenyaa cimsa. Obboloota keenya kiristaanaaf ayyaanni kun kan gammachuu, kan jaalalaa akkasumas kan tokkummaa akka ta'u hawwu. የደስታ የፍቅር የአንድነት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በተለይ በሙስሊሙ ህብረተሰብና በክርስትናው Itoophiyaa keessatti hawaasa musliimaa fi kiristaanaa gidduu hariiroo fi tokkummaan jiru biyya biroo waan jiru natti hin fakkaatu. Kun durarraa jalqabeetu. Nutis ayyaana isaaniif tumsa barbaachisu ni taasifna. Isaanis har'a nu waliin dirree kana qulqulleessaa turan.